baay'ee natti toleera sin argu kootti. Anis nan gammada si argu kootti. Yeroo dheeraa ture yeroo wal argine. Isinitti yeroo hammamii isinitti fudhate macaafa qulqulluu gara laatiiniitti deebisuun gara qubeetti deebisuun. Waa'ee kana waan hin yaaduu fi ijoollee wajjin taphachuun illee baay'ee na rakkise. Macaafa kana maddeen Waaqayyoon galateeffadhee jireenya koo keessatti nagaan jedhee Waaqayyoo nagaa wanta nagaa nutti kennitee waaree boodas galgala yommuu manatti galus karaarra yommuu adeemus isuma. Yeroon midhaan nyaachuu wallaalu jira nyaadhee namoo nyaanne jedhee inni raanfadhu jira. Jechuun yeroo sana waa'een siyaasa addunyaa, waa'een biyyaa, waa'een maaloo dhimma keessan miti isuma sanarra jirtu sin. Bara dargiidha mana koo akkuma jirutti diiganii balleessan iddoo isaatii balleessan. Hojiin kun eessayyuu garuu ofumaa dadhabdaa namni isiniin jedhe faan jiru. Baay'iseen gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Iddoo ga'ee Waaqayyo iddoo anna ga'ee jedhanii galateeffadhe. Ijoolleen si'anaa fuula miicadha jettii jettani. Ijoolleen akkas jetti garuu fuulli miicamu. Fuulli dhiqamaa. Ittisa makkalaakayaa isa jedhu irraatii kan. Makkalaakayaa jechuun afaan Amaaraati. Achumatti barree ittiin hojjenne gaariidha. Garuu kan keenya tika biyyaa eegumsa biyyaan biyya eenna. Egaa Oromummaa keessan baay'ee jaallattu mee waa'ee isaatiin nutti himaa. Ani bifa kan biraan qaba. Ati bifa kan biraa qabda. Inni nu keessa jiru tokko. Dargaggummaa keessanitti akkam turtani seenaa jaalalaa keessanii yoo nutti himtanii hin danda'ama? Obboleessi koo obboloonni koo immoo sadii jiru. Isaan immoo iddootti dhalatte keessatti firoota keessatti dhalatte keessatti ayyaana guddaa qopheessinee sangoota qallee waan hundumaa qopheessinee. Achi dhoofta maleedhaan. Amma immoo jedhan inni gaasa dhumaati maalaatu tareegaa daashii ijaaranii iddoo beekaa yaa'anii farsoon daadhiini sangoonni qalamanii. Harka fuunee akkam jirtu bakka jirtan hundumaatti nagaaf ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa Buddussee TV irratti keessummoota jajjaboo namoota gurguddoo qabannee isiniif dhiyaachaa jirra. Baay'een keessan jaallachaa jirtu, nu bilbilaas jirtu, nu barreessaas jirtu, nu jajjabeessaa jirtu. Galata guddaa qabna. Egaa akkuma yeroo kaanii har'as Waaqayyo nu gargaaree ayyaana isaa nu baay'isee dhugaadha. Haala addaatiin nama guddaa tokko wajjinan jira. Nama guddaa yeroo jedhu har'a jecha duwwaa miti nama baay'een keessan teessanii wajjin haasa'uu barbaadan, qaamaan argachuu barbaadan, suura wajjin ka'uu barbaadan, seenaa guddaa nama qaban, seenaa guddaa immoo nama hojjetan tokko wajjinan jira. Waaqayyo na gargaaree gara biyya kanaa dhufanii yeroo isaan haala garaagaraa keessatti dhimmoota garaagaraa irratti hirmaatanitti gidduutti immoo argadhee har'a nama jaallatamu, nama kabajamu, nama waan hundumtu isaanii namatti tolu abbaa dinqii tokko luba Dooktar Tasgaraa Hirphoo wajjinan jira kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa waa'ee yeroo isaanii yeroo kaasnu keessumaa dhaloonni qubee akka macaafa qulqulluu dubbisu namoota gargaaran keessa adda durummaadhaan namni maqaa dhaamu isaanii tariitii namoonni seenaa abbaa gammachiis hin beekne sababa nuti ittiin barree yoo jiraate tokko sababa isaaniiti. Kanaan alatti mammaaksa Oromoo, moggaasa maqaa Oromoo, jechama Oromoo, dhimmoota kan biraa haasaa Oromoo jedhanii kitaabota baay'ee barreessaniiru. Isa kanarraa kan hafe isaan lubadha. Hojii baay'ee hojjetaniiru jireenya isaanii kana keessatti har'a Waaqayyo carraa kennee haasaa qabbanaa tokko isaanii wajjin haasofna. Mee eessayyuu naqina nu faana tura hin buufattu. Keessi koo har'a baay'ee natti toleera sin argu kootti. Anis nan gammada si argu kootti. Yeroo dheeraa ture yeroo wal argine. Waggoota baay'ee tureera garuu har'a carraa argachuu koof nan gammadanis. Waaqayyo nu gargaaree gara waggaa 12-13 dura wal agarre miti. Waggaa 12 iyyuu caalan se'a. Sayyuun caalaa yeroo garaagaraattis walii barreessaa turre. Ani hojii isin hojjettan itti dhiyeenyaan nan hordofaa nan beekaa. Baay'een isin jaalladha kabaja guddaan isinii qaba. Waaqayyo immoo isin jiraachisee gara biyyaa dhuftanii isin arguu koottis baay'ee gammadeera. Baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eddani. Anis nan gammadaa faasii arguu kootti hojii akkasii keessattis jabaattee jiraachuu kee fi Waaqayyoon nan galateeffadha jabaadhootis. Fayyaa ta'a. Amma ani kanan jedhu umuriin keessan meeqa ta'e mee sararaan jalqaba? Amma
91 ta'eera. Waggaa 91. Waggaa 91 jiraadheera lafa kana shaguno. Miirri umurii nama waggaa 91 maal fakkaata mee akkamii? Egaa maalani maree waa isaa isintu hima malee warra na argutu hima. Malee namoonni lafaa ka'uu hin dandeenyes jiru. Kan ammaa biyya lafaa kanarraa godaananis jiru. Haalli garaagaraa akkuma uumama namaatti jiraata. Ani garuu waaqayyo na gargaaree amma ammaatti kunoo jira. Uleedhaan yoo na deemeeyyuu kunoo as ga'eera. As ga'ees kunoo isin arguu kootti baay'een gammada. Bara dheeraa kana jiraadhee dhaloota haaraa argee isaanii wajjin haasa'uudhaa fi carraa argachuu kootti guddaan gammada. Jireenya keessan kana keessatti bara hamma jiraattan kana keessatti waan itti gammaddan, waan itti boqottan, waan maal fa'aa argitan hime? Waan itti gammadu, waan itti boqodhu kanan arge macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluun karaa hundumaa jireenya koo baatee adeeme. Isa malee jiraachuu hin dandeenye, gammachuun koosisuma, hojiin koosisuma, yaadni koosisuma, jireenya jechuun anaaf macaafa qulqulluudha. Anaaf jireenyi Yesuus kan jedhamu sagaleen inni ittiin adeemu jireenya kan biraan qabu. Kanaaf keessa lixee immoo isaan hojjechuu macaafa kana isaa hojjechuun immoo caalaatti na gammachiise. Isa amantiidhaan fudhatan duwwaa utuu hin ta'in hojiidhaan immoo keessa lixuun baay'ee na gammachiise. Waa'ee isaa hojjechuun dhimma isaatti qabamuun baay'ee nagaa isinii kenna. Baay'isee. Hojii tokko jettanii hojii macaafa qulqulluu kanatti erga galtanii waggaa meeqa ta'a amma? Dhalachuun koo bara yeroon waggaa 6 ta'een macaafa qulqulluu dhaga'e oduusaa. Mana keenya keessatti, mana keessatti dhaladhe keessatti dubbifame. Eegasii kaasee yaadni kun yeroo hundumaa akkamittiin waaqayyo sagalee keenya dubbata, afaan keenya dubbata, akkamittiin nutti dubbachuu danda'a kan jedhamu gadi hin dhiibne. Waldaan yommuu dhaabates waldaa calliyaa kan jedhamu achi dhaqnee macaafa qulqulluu mana keenya lixee mana keenya keessatti dubbifame. Eegasiiti duukaanuman jira. Yeroo sanaa jalqabee yeroo gadhiisee karaa kan biraarra deeme hin turre amma ammaatti kan duukaan jira. Jechuun isin ijoollummaadhuma keessanii kaatanii namni tokko qonnaan bulaan ta'aadha, tokko dooktariin ta'aadha, inni tokko injinariin ta'aadha, tokko barsiisaan ta'aadha. Isin hojiidhuma wangeelaa irratti xiyyeeffattanii? Yeroo sana waa'een injineerii, waa'een hakiimii, waa'een kan biraayyuu hin turre. Hin jiru. Mana warra qotee bulaa keessatti dhaladhee maatii kana keessatti dhaladhee maatii kana keessatti namni qotee bulaan qotee galfatee ittiin jiraachuudha. Yaadu malee wanti kan biraa yaadni kan biraan turre jalqaba. Erga mana barumsaa dhaqee booddee mana barumsaatti namichi nu barsiisu kun afaan Amaarinyaa dubbata, afaan Ingilizii dubbata. Utuun akkas ta'e jedhee yaadeera. Akka namicha. Utuun afaan kana baree akka namicha kanaa ta'e jedheeni yaadee dura mana barumsaa dhaqe. Maaliif afaan Amaarinyaa hin jiru biyya keenya keessa afaan Oromootiin dhalannee guddan. Maatiin keenya hundinuu naannoon keenya hundinuu mana barumsaa kan jedhamu waan tokko hin jiru. Kanaaf namni akkas dubbatu kun namni afaan Amaaraa dubbatu kun namni afaan Ingilizii dubbatu kun utuun akkas ta'e baree jedheeni kana yaadeen ture jalqaba. Achi booddee garuu as deebitan isa kanatti. Egaa mana barumsaa kana keessatti manni barumsaa ni dhaqee gaafa kaan keessatti ijoolleen baratu. Sanbata guddaa immoo sagada waldaatu jira. Walumaa wajjin adeema sagalee waaqayyoo dhaga'uun barumsaa macaafa qulqulluu argachuun
lallaba faarfannaa argachuun gaafa sanbataati. Inni kun immoo wal duukaadha gaafa barumsaa addaati. Yeroo sana keessatti egaa kan irraa jalaan sagalee waaqayyoo nalixuu jalqabne keessatti guddachuu jalqabe. Attamitti sagaleen kun afaan keenyaan nu bira ga'a kan jedhamu yaaduu jalqabe. Maaliif immoo ture iddoo biraa dhageenya kan jedhamu yaaduu jalqabe. Namichi kana caafee hiike immoo Abbaa Gammachiis jedhani biyya keenyaati maqaasaa. Maqaan isaa garuu hiikaa waadi maqaan dhaloota isaati. Yommuu butamee gurgurame immoo namichi isa butee gurguratee Nasiib jedhe. Nasiib jechuun nama waa'ee baasu nama dhimma nuu baasu jechuudha. Namni garba bitate maqaa moggaafata waan ta'eef maqaa akkasii moggaafatee gaafa luba ba'ee jedhu egaa Oneesimoos jedhanii. Oneesimoos jechuun immoo garbicha luba ba'ee jechuudha. Luba ba'eera amma gaa si'achi garbicha jedhamu obboleessa warra kaaniitiin tarree taa'uu danda'a nama qixa namaati jechuudha. Nama akkasii kun macaafa qulqulluu keessatti argamarraa kan hafee waa'ee isaa namni dubbatu hin jiru. Manni barumsaas waa'ee isaa kan dubbatu macaafa keessas macaafa ittiin barru keessas hin jiru. Macaafa sun immoo macaafuma Amaarinyaa malee macaafa Oromoos hin jiru. Macaafa qulqulluun gaafa sanbataa duwwaa dubbatama. Irraa kan hafee jiru biyya keessaa mana keenya kan dhufe macaafa qulqulluu tokkicha duwwaadha. Isa baadheen obboleessa kootiif baadheen mana sana dhaqaa ture gaafa sanbataa yeroo kan biraa immoo mana barumsaan dhaqaa ture akkasittanii ittiin guddadhe jechuudha. Waaqayyoof galatu. Ani gaa achi asan deebisee sin fidaa. Abbaa Gammachiisii wajjin qaamaan waliin agarreessinii argitaniitu isaaniin carraa arguun argane tu isaan lafarra jiranii. Abbaan Gammachiisii 1971tti boqotani. Ani immoo 1935tti dhaladhe waggaa 4 isaan booddee erga isaan boqotani. Isaan 31 boqotani. 31tti boqotani immoo 35tti dhaladhe. Waggaa 4 booddee. Waggaa 4 erga isaan boqotanii dhaladhe. Macaafi isaanii nu bira dhufuudhaan maqaa isaa dhagaye. Maqaan isaa macaafa kana keessatti kan inni jedhe macaafa qulqulluu innis macaafota kakuu moofaatiif kakuu haaraa afaan Oromootti hiikee Oneesimoos Nasiib namni biyya Oromoo jedha. Achirraa akkas jedha. Achirraa macaafa sanaan arge malee namicha bifaan hin argine. Akkas jedha. Abbaa Gammachiisii jedhu Oneesimoos Nasiib namni biyya Oromoo afaan Oromootti hiikee jedha. Akkasitti dubbata yeroo sana. Isan dhaga'e egaa isan argeeni eessaa jira namichi kun nama akkamiiti eessattan argaa jedheen yaade garuu mana barumsaa keessa waa'een isaa tokkicha hin jiru. Homtuu hin jiru. Waan tokko jiru. Macaafis hin jiru. Waan dubbatamus hin jiru. Homti tokko. Jisuma macaafame irraa kanaaf hin jiru. Egaa namoonni tokko yeroo waa'ee keessanii hamma qoradhettis beekuttis hafuurri Abbaa Gammachiis kun garuu lubatas garaatti darbee waa'ee macaafa kanaa dhukkubsachuun, waa'ee macaafa kanaa yaaduun, macaafa kana akka dhaloota bira ga'u gochuun isaanitti darbee jedhu isin akkam jettu? Ta'uu hin danda'a. Yommuu waa'ee Abbaa Gammachiis yaadu mucaan waggaa 4 yommuu haadha jalaa butamee si'a meeqa gurguramee mana namaatti galee miila namaa dhiqee qoraan namaa cabsee waan isaan itti himan hundumaa hojjetee sammuun isaa fayyaa ta'ee sammuu fayyaa kanaan kana hojjechuu danda'e hafuura waaqayyootu keessa jira malee waan danda'amu miti kun. Namni hammana reebamee madaa'ee hammana hawwee haadha isaatti deebi'uudhaaf yeroo hundumaa hawwa biyya isaatti deebi'uudhaaf cabsuu hin dandeenye sammuu isaa cabuu hin dandeenye
sammuun isaa qabuu hin dandeenye kan ittiin jechuu dandeenyu akkuma biyyaa baheen afaan Amaarinyaan baree afaan Arabaan baree biyya Suudiin yoo dhaqu waggaa tokko keessatti afaan isaanii baree ijoollee isaanii wajjin taa'ee baruu jalqabee sammuun isaa immoo banaa waan ta'eef faarfannaa nama danda'u waan ta'eef kophaattiyyuu ijoollee isaanii keessaa baasanii kophaattiyyuu barumsa addaa kennaniif. Kana kan godhu maali kan jedhamu ni yaada. Kana kan godhu afurri waaqayyoo itti galee malee kennaan waaqayyo biraa kennameef yoo ta'e malee namni mana miidhamee mucummaatti haadha jalaa bahee warra biyya isaa gadhiisee seenaa biyya isaa gadhiisee attamitti sammuun isaa banaa ta'e kan hundumaa baatee wanta hundumaa gochuu danda'e kan jedhu yaada akkasiitu natti galee yeroo jalqabaatti jalqabee yaadni koo waa'ee manuma kanaa yaada. Erga mana barumsaa dhaqee achumaan immoo mana sagadaa dhaqee waa'ee kana waan yaaduu fi ijoollee wajjin taphachuun illee baay'ee na rakkise. Ijoolleen wajjin taphachuun illee didaniiru dhiisaniiru. Ati nama kan biraa taate naan jedhani. Inni didanii turani. Waan isaan jedhan hin hojjedhu waan ta'eef. Akka isaan jedhanittis hin jiraadhu waan ta'eef. Egaa ijoolleen waan taphatan hin beektaa tapha ijoolleedha. Tapha ijoollee keessa wanti tokko hin jiraata wanti namaan taane. Isa akkasii kana afaan fudhadhu yommuu jedhu rakkina argadheen ture. Waliigaluu rakkachaa turtan. Egaa waaqayyoof galatu ani kan isiniin jedhu amma abbaan gammachiisu gatii baasee waan hundumaa wanta isa kaffalchiisu kaffalee yeroo dheeraa ture. Kitaaba kana hojjechuun Asteer fa'aa wajjin namooti garaagaraa isa gargaaranii isinitti yeroo hammamii isinitti fudhate macaafa qulqulluu gara laatiiniitti deebisuun gara qubeetti deebisuun. Gara qubeetti deebisuun yeroo dheeraa nan fudhanne. Kan yeroo dheeraa fudhate hiikaa isaati. Hiikaan isaa waggaa 13 fudhate. Waggaa 13tti hiikamee 1993tti guutummaan macaafa qulqulluu qubee saabaatiin maxxanfame. Yeroo sana egaa mootummaa dargii ture bara 1992tti biyya kana dhufeen Jarmaniidha. Inni hiikamee maxxanfame kuni gara qubeetti darbee qubee kanaan dargaggoonni jiran kuni dubbisanii kan jedhamuun yaada dhiyeesse yaadni kun fudhatama argate. 92tti deebi'anii nama na gargaaru teeknikii na gargaaru argadhee taa'ee hojjedhe. Isa dura garuu duraan dursee qubeen kun attamitti darbuu danda'a. Inni saabaadhaa gara qubeetti darbuu danda'a kan jedhamu teeknikiin akkasii jiraachuu qaba. Akkasumatti miti. Isa kana immoo warri macaafa qulqulluu afaan garaagaraatti kan Wycliffe kan jedhaman jiru. Isa kana namni dhaqee akka qoratu godheen namni kana qorate kun dhufee gara saabaarraatii qubeetti dabarse. Egaa amma gara qubeetti yommuu darbu kana makiinaan hundinuu qubee hin beeku. Afaan Oromoos hin beeku. Waan ta'eef kan hundumaa jalqabanii dubbisuutu jira. Tokko tokkoon macaafa qulqulluu tokko jedhanii seera uumamaatii amma mul'ata Yohaannisitti dubbisuun jira. Kana keessa egaa dogoggorri baay'een jira. Isa kana qopheessuudhaaf duraan dursinee macaafa qulqulluu keessaatii macaafota faarfannaa Daawitii fi kakuu haaraa qopheessine. Kakuu haaraa fi macaafota faarfannaa Daawit kanaa 1995tti maxxansiifne egaa. Seewul biyya Kooriyaatti, Saawut Kooriyaatti maxxansiifne yommuu as galchinu 66,000 awwaammoo as galchinu balballi hin baname. Erga balballi kun banamee itti teenyee isaaf immoo kakuu
moofaa keessaatitti daballee 1999 hunduma isaa raawwannee maxxansiifne yeroo sana gaanii walumatti kuma 100 amma kanan maxxansiisee biyya kanatti as erge. Yeroo jalqabaate. Yeroo jalqabaa. Kuma 100 kuni yommuu dhufu balballi isaa bal'aatti banamee namni argee dubbisuus danda'ee gammachuu guddaatu biyya kana keessatti ta'ee biyya alaas immoo kan jiran warri diyaaspooraa tokko kan dhaga'anii gammachuutu ta'ee kan booddee egaa waggaa 10 ture 2007tti hin dhumee jedhan. Inni yommuu dhumu naannoo lammaffaan immoo ammas 100,000 maxxansiifnee inni kun immoo 100,000 biyya kanatti ollite 2,000 immoo warra diyaaspooraa warra faffaca'anii jiran biyya Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa, Afrikaa iddoo garaagaraatti tamsa'ee iddoo ga'ee achirra dhaabanne gaama achirra waggaa manaa nu fudhatee jechuudha gidduu kanatti yeroo dheeraa nu fudhanne kana qopheessuun isa lammaffaa maxxansuun isa hojjetame sanatu deebi'ee maxxanfame waan ta'eef. Baay'ee gaarii egaa miira yeroo isa 100,000 maxxansiistan sana maaltu isinitti dhaga'ame? Akkamitti gammaddan gammachuu guyyaa sanaa nutti himaa gaafa maxxanfamee tuulamee akka kana bareedee argitan. Gammachuu ammanaa jedhee himuunsa hin danda'u baay'ee gammadee yeroo sana ofitti hammadee akka itti ajaa'ibaa kana hammadeen waaqayyoon galateeffadhee kuni jireenya koo keessatti nagaan jedhee waaqayyoo nagaa wanta nagaa nutti kennitee ani nama kanaaf ta'u miti jedheen yaade waaqayyo garuu hojii isaa hin beekaa biyyattiin hojjetus beekaa akka itti hojjetus beekaa waan ta'eef addanaa na fuudhee iddoo sana na kaa'e. Utuun iddoo sana hin jiru ta'ee hin dhanne ta'ee tarii wanta kana hojjechuu iyyuu hin danda'u. Tarii jira as iyyuu hin jiru ta'a beekamu jireenya koo iyyuu. Waaqayyo beeka. Kuni gammachuu tamiinatti fidee hojjettee waan waaqayyo hojjetu yommuu kanaan argu kuni ana bira darbee iddoo hundumaa ga'a waan ta'eef baay'iseen gammachuu guddaatu natti dhaga'ame iddoo ga'ee waaqayyo iddoo anna ga'ee jedheen galateeffadhe. Egaa wanta isin gaafachuu barbaadu tokko yeroo sana yeroo hojii sana hojjettan guyyaan keessan akkamitti dhuma ture? Ganama kaatanii macaafuma hiikuu guyyaa laaqana nyaattanii isumatti deebitu galgalas akkasuma ture guyyaatti oolmaan keessan akkam ture guyyaatti? Oolmaan guyyaadhaa ganama jalqabee amma waareetti yoo ta'es waaree boodas galgala yommuu manatti galus karaarra yommuu adeemus isuma. Yommuu baaburaan adeemu yaadi kan biraa jiru isuma nuuf fudhadhee adeema isuma nuuf harkaa qaba. Wanti dogoggoraa ta'ee rakkina fidu tokko yoo jiraate isa kana guyyaa baay'een irratti yaada garana goree garas goree ilaalee madaalee hojjedha. Waan ta'eef yaadni koo wanta biraarra goruu hin dandeenye. Yeroo tokko yaada koo fudhatee yommuu hin adeemu yeroon midhaan nyaachuu wallaalu jira nyaadhee namoo nyaanne jedhee inni raanfadhu jira. Warra manaatu qabee laala fuudhee na nyaachisarraa kan hafee nan irraanfadha. Isuma keessan jira. Yaadni koos jireenyi koos isuma keessa jira waan ta'eef nan irraanfadha dhuguma nyaadhee namoo nyaanne jedhee wanta akkasii amma kanaatti adeeme jechuudha. Waaqayyo dhadhuma keessan eenyummaa keessan jireenyuma keessantu sana keessa gale. Jireenyuma koo fudhate akkuma jirutti na fudhatee sokke. Jechuun yeroo sana waa'een siyaasa addunyaa, waa'een biyyaa, waa'een maaloo dhimma keessan miti isuma sanarra jirtu sin. Rakkinni akka jiru nan beeka.
nan dhagaas namoota dhufanii namoota achi jiranii sanan dhagaa garuu hojiin koo kan biraa irra goruu hin danda'u jireenyi koo kan biraa irra goruu hin danda'u wanta kan biraa hojjechuudhaaf yeroon qabu isaaf. Kaayyoo isaas hin qabdan. Yeroon koo hundinuu kan inni irratti murtaa'ee jiru kana waan ta'eef waan tokkotti lakkaa'u osoo bira darba. Haa ta'u mee yeroo sana miindaa eenyutti isinii kaffala maaliin jiraattu mee kanan baruu barbaada. Yeroo waddanaati adeemne piroojeektiin macaafa qulqulluu jira. Piroojeektii kanaan hojjenna. Piroojeektii kana kan nu gargaaran firoonni jiru. Firoonni addaa biyya alaatii kan gargaaran. Yommuu biyya alaa dhaqu kanaa piroojeektiin suni hiikaa macaafa qulqulluu waan ta'eef akkuma jirutti haa darbu achitti hojiin kun achitti hojjetama waan ta'eef waan jedhameef piroojeektii kanaan jiraanne isatu isaanii jiraadheen hojjedhe malee miindaa akka luboota warra kaanii warra misyoonii utuu hin ta'in piroojeektii kanaan jalqabee manumaatti adeemne. Haa ta'u ani makiinaa gaarii bitachuu mana gaarii bitachuu sana yaaddaniittu jireenya keessan kana keessatti. Mana gaarii ijaarrachuu makiinaa bitachuu takkaayyuu yaadeen beeku yeroon biyya ture yeroon hojii hojjechaa ture mana ijaarradheera. Mana ijaarradhee buna dhaabee muuzii dhaabee waan dhaabee jireenya qajeelfadhee ofii kootiitu namatti hin hirkatinii wangeela lallabaa wangeelaaf hojjedhaa kan hojjedheera. Bara dargiidhaa mana koo akkuma jirutti diiganii balleessan iddoo isaatii balleessan. Haadhuma isheeyyuu. Haadhuma isaan jiru iddoo isaan jiru. Irraa kan hafe ergasii waa'ee manaa takkaayyuu yaadan beeku jechuudha. Mana dhaabbachuu ijaarrachuu kan jedhamu hin yaadne. Yommuu hojii jalqabe immoo makiinaan kan ittiin hojjetanii kan waldaa keenyaa kan sinodoosii keenyaa jira waan ta'eef isaanan adeemaa ture. Yommuu addana dhufes kan waldaatiin kan hojjechaa adeemaa ture. Yommuu biyya Jarmanii dhaqee makiinaa xinnoo tokko bitadheen isheedhaan adeemee gaafa sanbataa immoo waldaatti dubbadha waa'ee dhimma biyya keenyaa waa'ee amantoota keenyaa waa'ee rakkina saba keenyaa iddoo garaagaraa yommuu dhaqu isheedhaan hojjechaa ture. Inni kan biraan amma yeroo isin hojjettanii akkuma sila jettan dogoggorri uumamara deebitanii yaadduu asiin qabdu achiin qabdu hiikisaa maalsaa yeroo jedhamu namni isin gargaaru jira namni kun dogoggoradha kana sirreessi jedhu. Namni isin tumsu tureeraa yeroo hojii kana hojjettan? Namni tokko kan wajjin hojjetu nama afaan Oromoo beeku, nama tekniikii beeku. Isa qofaadha kan jiru. Garuu inni dhossaa afaan Oromoodhaa hamma kanaatti gadi fageessuun rakkoodha. Gadi fageenyaan beekuun. Amma fakkeenyaaf macaafa guutummaatti hojjenneetu Se'uulitti ergine. Achitti yommuu nutti deebisanii fidallee madhaa jedhamu lama miti. Gargar baasan isaan immoo. Daafii haa gargar baasan. Phaan lama miti gargar baasan. Yommuu isaan gargar baasan hiikaan qabu jechuudha. Hiikaan qabu. Waan tokko sitti himuu hin danda'u. Yoo walitti hidhameti dhaataa. Yoo walitti hidhameti xaataa. Kana guutummaa macaafa qulqulluu keessaa tokko jedhee jalqabee hamma dhumaatti keessa deebi'ee dubbisuun hojii koo ture. Sirreessuun. Isaan ilaale kana hunduma isaa immoo namichi kompiitariidhaan itti galchee achitti erga. Ammas lammaffaa keessa deebinee kun sirriitti hojjetamuu isaa ilaaluun hojii kooti. Kanaaf macaafa kan qulqulluu amma qubeedhaan caafame kana yoo xinnaate si'a sadii keessa deebi'eera tokko jalqabee hamma dhumaatti. Dogoggora isaa sirreessuuf. Dogoggora isaa sirreessuuf. Dogoggora akkana fakkaatu qubee amma macaafa qulqulluu ittiin hojjenne kana keessatti arguu hin dandeessu. Maaliif siistemii tokkotu jira.
Siistemii kana takkaatti galfannaani guutummaan macaafa qulqulluu keessa kan jiru si qajeelchuu danda'a. Akka jirutti jecha sana. Akka jirutti siistemii kana garuu ani ofii kootiin beeku isa na gargaaru namicha na gargaaru kanatu beekaa. Akkasitti hojjennee keessa baane yeroo gabaabaatti keessa baane jechuun nan danda'a. Hojiin kun eessayyuu garuu ofuma dadhabdaa namni isiniin jedhe faan jiru? Jalqabee yommuu addanatti namoota 3 ergine addana Luwi Haams hosteelii ta'anii akka isaanii jalqabaniif yommuu ergine yeroo isaa miti dhiisaa nuun jedhaa turan. Yeroon isaa yeroo abiyootiiti. Yeroo isaa yeroo amantiin hin jiru jedhamudha. Yeroo isaa yeroo namni sababii amantii isaatiif hidhamu, reebamu, manni cufamu, lallabamu hundinuu wanti himamu karaa mootummaadhaa kuni ta'u kan jedhamu ture. Afaan kanaan hiikuu dhiisiiti waa'ee isaa dubbachuun ulfaataa ture. Dhiisaa kan nuun jedhanis turan. Alattiyyuu dhiisaa kan naan jedhe namni jira. Namni jira. Lubootuma keessaa namni tokko akkas naan jedheera. Dhiisii. Asittis ofuma mata jabinaan kana duukaa buute malee kun yeroo isaa miti kan naan jedhe jira. Walga'iin barsiisotaa immoo walitti qabamanii kan keessa yeroon keessan dhumeera. Yeroo dhume eeggattu malee akka dubartiin da'umsa eeggattu dhumeera dhiisaa kan nuun jedhan jiru. Egaa kanarra dabarree dhumati lakkii yeroon hin dhumne hin jalqabama yeroo haaraadha jennee itti fufne. Yommuu Finfinnee dhumne immoo mana iddoo macaafatti hin sana yommuu dhannu karaa bukkee ijoollee dargaggoota ajjeesanii karaa bukkee cicciibsan isaan bukkee dabarree isaan bira dabarreetu dhannee hojjenna. Maaliifi fuulli keenya durri kan Waaqayyooti. Kan Waaqayyooti. Waaqayyo qaba yeroo waan ta'eef kun hin diddiirama jenneetu hojjenne malee kan humna nu buusu kan dhiisaa nuun jedhu baay'eedha. Baay'ee ture. Baay'eedha. Achi ture karaa garaagaraa kan si dinqu immoo namootuma amantii keessa turan keessaa kan kana jaallanne baay'eetu ture. Amantoota jettee kanatti fudhattu. Namoonni hundi. Hundinuu rakkina akkasiitu ture garuu egaa Waaqayyo nu gargaaree keessa dabarre malee haalli isaa haala hamaadha jechuudha. Waaqayyo galataa argatu. Ani kanan jedhudha amma wantan isin gaafadhu namoota amma hojii Waaqayyo hojjetan hojii wangeelaa hojjetan ittiin jajjabaate dheeni isin gaafadha. Wal'aansoo kana keessa darbuun keessan nama har'a hojii wayiitti jiruuf humna ta'a. Guyyaatti abdii kutattan qabdu? Abdii guyyaatti kutattan qabdu? Guyyaa tokkicha hin qabu. Guyyaa tokkicha abdii kanatti kutadhe hin qabu. Yoon kophaa ta'ellee yoo waan fedhellee ta'e kuni wanta jireenya koo guutuutti baatee taa'u sammuu koo keessa jireenya koo keessa jiru waan ta'eef abdii kutachuu kan jedhamu takkaa natti hin dhaga'amne jalqabee hojiin kun hojii fiixaan ba'u hojii Waaqayyooti jedheen fudhadhe. Fakkeenyaaf amma gaafa jalqabnu 4,000 nu maxxansiisaa jedhani. Maxxanfamuu jedhani. Warri biyyaa immoo 100,000 maxxanfamuu jedhani. Egaa kana gidduu garaagarummaatu jira. 40,000 fi 100,000 garaagarummaa guddaa qaba. Hin danda'amuu jedhani warri biyyaa warri nu gargaarani. Hin danda'amaa jedhan immoo maaliif jennaan horiin kan Waaqayyo waan ta'eef hojiin kun immoo kan Waaqayyo waan ta'eef Waaqayyo horii qabaa jedheen. Inuma danda'ama jettu. Hin danda'amaa jedheen. Haa ta'u gaa jedhanii jalqabnee yommuu jalqabnu firootatti nan himee kunoo manni keenya cufamee jira. Waldaan banamaa miti namni hidhaa keessa jira yeroo sana pirezidentiin keenya pirezidentiin Sinodoosii Lixa Biiftuu hojjettoota isaa wajjin mana hidhaa naqamtee jira. Manni keenya waldaan keenya baay'eetu cufame.
dhibba baay'eetu cufame. Guddina tumsaa fudhatameera. Hundi nu dhumeera, hangeessan dhumeera nuun jedhaniiru. Hankeenyaan jalqabaa, waaqayyoon jalqabaa jedhanii itti kaanee foonni kana dhagaan akka jirutti horii roobsanii nutti kennanii horiin kuni akaawuntii kan biraatti kan misyoonitti galee achuma keessaan akka ba'uumi kana qopheesse. Achuma keessatti galee achuma ba'ee maxxanfamee biyya kana dhufee 1,100 yommuu waddana ga'u ani harka kootti saantima tokko qabadhee boorsaa koo keessa illee macaafa qulqulluun addana lee xaggaatti. Waaqayyoof galata. Isinitti tolaayira wanta nu haasaa jiru. Gaariidha. Gaariidha miti? Waaqayyoof. Amma sodaa qabdu macaafi kun sichi akkas ta'a hin badaa booddeetti deebi'a waan jettan sodaa qabdu mi amma? Amma yeroo ammaa kana sodaan qabu. Duris sodaan qabu maaliifi namni waan amanee fudhateetu mana ilaalii ta'uu miidhamees dhuguma amaneera ta'e. Namni waan amanee fudhateetu biyya ormaas dhaqa yoo dhugumaan amaneera ta'e. Namni waan amanee fudhateetu yoo hin agale ta'e dhugumaan isaan jiraata. Yoo qotee bulaas ta'ee waan amanee ala mana kaa'een adeemu. Of keessa amantii si keessa jiraata malee si ala hin jiraatu. Waan ta'eefi kuni saba keenya keessa lixeera nama saba keenya keessa lixee sochooseera. Waan ta'eefi iddoo ga'eera jedheenii isuma kana ilaaluun dhufe amma. Dhumisaa qubeedhaan erga dubbiin kun as ga'ee dargaggoonni kun fudhatanii dijitaalaayizii ta'ee akka kanaatti har'a addana dhaabattee iddoo garaa garaatti haasa'uu ittiin dandeesse akkoo gammachuun koo iddoo ga'eera jedhanii akkasitti fudhadha. Kanaaf sodaan qabdan isichi. Waan tokkollee waan sodaadhu waan ammamu duris hin qabu inni ammamu caalaatti na gammachiisa. Yeroo darbe gaafa biyya dhuftanii guyyaa jalqabaa waldaa afaan Oromoo Finfinnee dhattanii waldaa haaraa dhattanii hin beekne tokko. Isaan waldaa haaraatti galanii baay'ee bareedaa baay'ee namatti tola. Dubbachuu dadhabdanii miirri keessan hin jeeqame maaliif ta'e sun? Jalqaba isaa waan hin beekuufi. Jalqabi kanaa yeroo Louis Arms hoosteelii keessatti wangeela lallabuutti kaanee namoota muraasatu ture. Dargaggoota godaa dhufanii lafa dhaqanii qabanii afaan kan biraan beekanii isaanii fi sagadaa achi keessatti goone. Kuni wanta xinnoodha. Wanta xinnootu achi keessatti jalqabame. Wanti xinnoon achi keessatti jalqabame kuni hin guddate. Guddatee yommuu inni amma arginu kana ga'u Waaqayyo waan guddaa akka inni hojjete waan an argeef Waaqayyo guddaa ta'uu isaatu natti mul'atee na boosise. Gammachuutu na boosise malee waan kan biraa miti. Gammachuudha. Nee gammachuudhaafanii boo'ee gochaa Waaqayyo arguu kootiifanii gammadee boo'ee malee wanti na raase wanti na tuqe attamitti wanti xinnoon akkasii xinneessinee jalqabne waanuma arganne fuunee namootatti himne addinatti yeroo sana afaan Oromoo namni dubbatu iyyuu baay'ee hin jiru yoo ala baatee iyyuu dubbattu afaan Amaaraa malee immoo afaan Oromootiin hin jalqabne asitti afaan Oromootiin dubbanne ijoolleen keenya afaan Oromoo waan ta'aniif. Kanaaf guddinni kun yommuu sitti dhagahamu waanuma waaqarra jiru natti fakkaate mana sana keessa taa'ee dhaabadhee achi taa'ee dhaabadhee ilaalu waaqarratti ol na fuudhee laata olma ba'ee jedheen akkasitti gammadee boo'ee malee yaada kan biraa miti baay'een gammadee jechuudha gammachuu guddaadha. Anis miiruma keessan kana dhaga'uu barbaadeen namootni tokko salphaamatti fakkaata akka kanatti wanti dhufe amma namni keessa jiru kuni hin beekanii waan qabanitti waan Waaqayyo isaaniif kenne kanatti akka isaan gatii kennaniif gaaffii kana isin gaafadhe.
Inni kan biraan isin gaafachuu barbaadu yeroo waldaa macaafa qulqulluu Oromoo jedhamee Finfinnee keessatti waajjira godhatee boordii godhatee hojjettoota godhatee namoota jaallatan horatee akka kanatti argitanoo isin yeroo dheeraatti dadhabaa turtan kun harka namoota kan biraa keessa yeroo inni galu isa kanaafis booddee akkasiin turtan beekaa miira akkamii qabdu isaaniif immoo maaltu isinitti dhaga'ame? Innis dubbii guddaadha, seenaa dheeraa qaba. Waggaa 8 guutuu yaadni macaafa qulqulluu keenya keessa jiru akkuma jirutti nu harkatti hafu harka keenya keessa nutu harka keenyatti hojjete kanaaf nu harkatti hafu ofii keenyaatitti dhimma baanaa ofii keenya himannaa jennee isa walii galle kana kan diigame waan ta'eef kana ijaaruudhaaf kana hambisuudhaaf karaa nagaa hojjechuudhaaf waggaa 8 guutuu marmaaree dadhabe. Amma gaanii waldaa macaafa qulqulluu afaan Oromoo jennee yommuu banannu kan keenya gamma nutu irratti murteessa. Nutu waan hojjetnu beenna. Qabeenyi isaas kan keenya harka keenyatu immoo hiike harka keenyatu hojjete waan ta'eef kuni kan keenya ta'uusaa kan ittiin mirkaneessinu dhaabbata mataa keenyaa dhaabbata waan tokkottuu kan hin hirkanne saba keenyatti hirkatee kan hojjetu kana yommuu dhaabnu kun iddoo ga'ee fudhatamee iddoon isaa beekamee maqaan isaa beekamee akka kanatti walga'iin godhamee hojjetamuunsaa inni isa dhumaati. Oromoon maal jedhee abbaan gammachiisii jalqabaa kan inni dubbatee ta'u natti dhaga'ame. Amma Waaqayyoo badhaadhummaa namni tokko illee harkaa fudhachuu hin dandeenye saba Oromootiif kenneedha. Sabi Oromoo kuni miliyoonii 50 jettu 50 olis 50 gadis haa ta'u isaan kanaaf kenneedha malee Wallaggaaf kenneen jedhu Naqamteef kenneen jedhu sabi Oromoo miliyooniin 50 kennaa kana argateeraan jedha. Kennaa kanatu isaaniif kenname malee iddoo tokkoof hin kennamne gosa tokkoof hin kennamne amantii gosa tokkoof hin kennamne. Gara si'achiitti maaltu natti dhaga'ama maalan hubadhee Oromiyaa keessatti si'achi afaan Oromootiin kan dubbatamu malee amantiin eessaallee naa ta'e amantii kamillee yoo ta'e hin danda'u. Maaliin afaan qaba Oromoon. Afaan isaatiin itti dubbatta malee turjumaanaan itti dubbattu miti akka durii. Turjumaana dhaabdee waan haasoftu hin qabdu sichi Waaqayyotu akkasitti nuti dubbate waan ta'eef isan akkatti nuti dubbate afaan keenyaan nus deebii kenninaaf afaan keenyaan akkasitti isan wajjin haasofna Waaqayyo wajjin. Waaqayyoof galata. Egaa keessi keessan aaratti galfateeraatti boqottanii tutti dadhabaa turtanii anis miira keessan isa kana argeera. Mee dhugaa isin itti dadhabdan kana akka amma abbaa gammachiis harkaa isintu fuudhee dhaloota kanatti fide baay'ee itti dadhabdanii duukaa buutanii hiikasaa maalsaa jettanii hamma inni dhufee akkas of danda'ee dhaabbata ta'utti hordoftaniidha. Namootatti galfata kenname namoota dhaabbata kanaa hoo geggeessan boordii ta'anii hooggananitti galfatatti kennaa. Hin beekamu namni isin harkaa fuudhumoo. Hunduma isaanii keessaa namni tokko akka keessan yeroo ka'uus yeroo deemuus yeroo ciisus waa'ee kanaa akka yaadu nama yaaddan qabdu galfatatti kennu. Nama akkasii Waaqayyootu uuma malee ani qabu Waaqayyo garuu qaba jedheen amana. Yommuu hojii kana jalqabnee waa'ee waldaa macaafa qulqulluu afaan Oromoo luba ittafaa wajjinii maree baay'ee goone. Eenyu kan hojii kana hojjechuu danda'u? Eenyutti dabarsee kenna jedhanii yaade isaanis irratti yaadanii mari'atanii kadhatanii namni kun abdii waaqtolaa ta'uu qabaa jedhan. Abdii waaqtolaatti akkamittan kennaa jennaan sirnaan itti kennuu barbaachisaa koopiraayitii harka kootu hojjetee isan hojjedhe kana dhaabbataan sirnaan itti kennuu barbaachisaa
kan jedhamu waan ta'eefini qopheessee isa kana qopheessinee walii wajjinis mari'annee irratti mallatteessee hojii kana gara fuulduraatti isatu hojjeta jedhee itti kenne. Egaa inni akka dura bu'aatti yoo adeemeyyuu hafuura akkamiitiin akka hojjetu kan Waaqayyo keessa kaa'ee Waaqayyotu keessa kaa'a malee nama miti. Isa akkasii formaaliidhaan hojjenne malee isa duuba kan jiru Waaqayyotu dura bu'aa hojii kana qaba. Isa kanas yoo ta'e, isa sanas yoo ta'e hojiin kun gara fuulduraatti inuma adeema jedheen immoo amana. Inuma adeema. Inuma adeema maaliifi saba kennameef kana irbaanni kuni maaddiin kuni sabi kun irraa haa hirmaatu jedhee Waaqayyo kenneef kana namni jalaa fudhachuu danda'u irbaata Waaqayyo kenneefidha kuni. Waan ta'eef eenyuyyuu jalaa fudhachuu hin danda'u jedheen amanan ofii gootii. Haa ta'u egaa waa'ee dhimma macaafa qulqulluu keessaa baanee waa'ee dhimma kan biraatti immoo darbinaa. Isa gara sanatti tun darbiin garuu saba amantoota ta'anittis kanneen biraattis namoota qabeenyaa qabanittis kanneen immoo aangoo qabanittis immoo adaraa yoo ittiin jettan gaariidha. Akka isaan dhimma kana duukaa bu'an. Dhaabbata kana akka isaan tumsan. Duraan dursa dhaabbanni kun kan isaanii ta'uu amanuu barbaachisa. Sila dubbanneerra waa'ee kana saba Oromootiif kennee jedha. Qabeenya isaa qabaatanii hiyyeessota isaa ta'anii kan kootiif namni jedhu jiraachuu qaba. Dubbii qabeenyaa duwwaa miti dubbiin kuni ani immoo kan eenyuuti jedhee of gaafachuutu irra jira. Ani kan Waaqayyooti Waaqayyo immoo kana natti kennee yoo jedhee amane qabeenyuma isaa wajjin kan Waaqayyooti namichi. Malee qabeenya isaa duwwaa miti kan Waaqayyoo kan ta'e. Yoo akkasitti namana ta'e eenyullee miliyaardeeriis haa ta'u maaloos haa ta'u miliyooneeriis haa ta'u dadhabaas haa ta'u ani kan Waaqayyooti waan hin qabu wajjin guutummaan isaa kan Waaqayyooti jedhee yoo amane wanti rakkisu hin jiru. Wanti tokko garuu dubbiin isaa dubbii amantiiti malee dubbii qabeenyaaf dubbii yoomaa miti. Dubbii akkasiiti eeganii jiru. Haa ta'u egaa dhumarratti macaafa qulqulluu wal qabatee utuun kana kaasee waan jettan qabdu? Macaafa qulqulluun caaffataan nu bira ga'e malee lallaba duwwaadhaan miti. Caaffati immoo macaafa qulqulluu duwwaa miti kan namni ittiin baru litireecharii kan jennu kan ittiin jireenyi namaa mul'atu. Namni attamitti jiraata, attamitti qotatee bulaa, attamitti nagadatee bulaa, attamitti waliin bulaa, attamitti ollaa isaatiin jiraata, attamitti ijoollee isaa guddisaa. Kun hundinuu macaafa qulqulluu keessa toora tooraan caafamee tokko tokkoon hin jiru. Amantii keessaan burqa kuni. Caaffata akkasii kophaa kophaatti warri kana hojjetanii dura Oneesimoosii warri isaa wajjin turanii caaffata garaagaraa afaan Oromootti kan isaan caafan baay'ee jira. Isaan akkasii kana yoo ilaaltu Oromoon durii caaffata hin qabu, litireecharii hin qabu. Maal jechaa turanii sitti fakkaata warri durii yommuu warra Ortodoksii arganii yommuu Islaamaa arganii Ortodoksiin macaafa isaa ilaaleetu fedha Waaqayyoo dubbataa jedhani. Islaamni kitaaba isaa ilaalee fedha Waaqayyoo himaa jedhani. Waaqayyoo garuu macaafota sadii biyya lafaatti gadi buusee jedhani. Macaafa lamaan kana Ortodoksii fi Islaamaaf kenne kan keenya immoo fuudheetu waan Oromoo immoo fuudheetu keenyan itti suuqee irraanfannaani reettiin achii fudhattee nyaattee jedhan. Kanaaf horii qaleetu moora laalaa kan keenyaa jechaa turanii namoonni. Moora sana keessaati fedha Waaqayyoo ilaalaa jedhan. Amma gaa litireechariin ansiin jedhu kuni moora ilaaluu miti caaffata isaa fedha Waaqayyoo ittiin beenu isa kana banannee ilaallaa jechuudha.
Isa dubbisuu qabna. Kanaaf caaffanni garaa garaa macaafa qulqulluu biratti jiraachuu qaba. Bal'inaan bal'ifnee yaada bal'aadhaan namni macaafa qulqulluu kana akka hubatuu fi naannoo isaa hundumaa kan jiru hunduu kan namni ittiin lafarra jiraatu hamma danda'ame qopheessuun barbaachisaadha kan jedhamutu natti dhaga'ame. Egaa jechuu duwwaa immoo miti isin kitaabota baay'ee qopheessitaniittu daa'immanii fi kitaaba mucoolii jira. Haasaan Oromoo jira, moggaasii maqaa jira, seenaa abbaa gammachiisiin barreessitaniittu, kitaabota kan biraas barreessitaniittu. Mee waa'ee kitaabota sanaa immoo kaasnu? Kanan caafees kanan hiikees jira. Kanan hiike keessaa tokko macaafa ijoolleeti daa'imootaa. Macaafa ijoollee kun yeroo addanaati warri dargii biyya kana mo'anii macaafi tokko Moskootti kan maxxanfamee dhufe ture afaan Amaarinyaatiin. Macaafi kun Vladimir Lenin seenaa Vladimir Lenin dubbata. Yeroon biyya Jarmanii tureen gaafadhe ijoolleen biyya keenya maal baruu maaliif guddatu jennaani macaafa Vladimir Lenin jedhani. Mee macaafa kana na ergaa jedhanii macaafa kana fudhadhee yommuu ilaalu seenaan isaa dhalachuu isaatii jalqabee hamma dhumaatti himamee gara fuula duraatti dhuma isaa irratti aduun ba'a. Nama akkasiiti nama Vladimir Lenin yaalan madihin jedhanii addanaatiin immoo. Akkasitti. Fayyisaa biyya lamaati jedhan. Egaa yommuu kana dhaga'u Yesus Kiristoos moo Vladimir Lenin kan biyya lafaa fayyisu kan jedhutu natti dhaga'ame hirriba malee bule macaafa sana gaafan dubbise. Gaafasii jalqabeen ijoolleen keenya seenaa Vladimir Lenin isa miliyoonii baay'ee fixe aayidiyooloojii isaatiin isa baruurraa kan Yesus Kiristoos hanfayyisaa isaanii baruu barbaachisaa. Jedheen macaafota ijoollee caafuu jalqabee hiikuu jalqabe afaan kan biraarraa macaafota kana hiikeen as ergee ilaalanii gammadanii isa booddeen guutummaa isaa maxxansiisee akka 5,000 duraan dursee akka 5,000 as ergasii ammas 5,000 macaafi kun karaa Makkaana Yesuus waldaa Makkaana Yesuus as ga'ee jira. Ijoolleen illee gadana gaafatanii turanii egaa amma jiraachuu isaa beeku malee yeroo sana akkasitti kanaan deebii kennuu fi yaalee jechuuf hin jedhu. Mee waa'ee haasaa Oromoo? Haasaan Oromoo macaafa haasaa Oromoo jedhamu immoo ijoolleen biyya keenyatti yommuu dhalatanii guddatanii akkoon akaakayyoon adaadaan hundinuu jiru. Taa'anii wajjin haasa'u hin taphatu. Galgala yommuu ta'anii oduu tokkotti himanii ijoollee gammachiisu, ijoollee kofalchiisa fi urursanii raffisu. Waan tokkotu ittiin himin akkasumatti rafan. Amma gaa biyya ormaa yommuu jiranii adaadaanis hin jirtu, akkoonis hin jirtu, akaakayyoonis hin jiru, mana barumsaa dhaqanii waa'een biyya keenyaa jiru, afaan biyya keenyaas hin jiru. Waan biraa baru. Afaan biyya sanaa baranii akka biyya sanaatti jiraachuu isaa irra jira. Egaa amma ijoolleen keenya baqatanii warri isaanii baqatanii yommuu dhufanii akka itti guddatanii of ganummoo attam ta'u. Biyya isaanii ganumoo ofii isaanii ganumoo maal ta'u. Kanaaf seenaan kun ijoolleen dubbisanii kan ittiin kolfuu taphachuu waa baruu danda'an. Haasaa Oromoo kan jedhamu haasaa jennee akkasitti jalqabnee macaafi kun si'a baay'ee si'a arfaffaa maxxanfamee amma shanaffaa qophaa'aa jira fakkiidha wajjin. Fakkiidha wajjin. Yeroo tokko kan isin kaaftan baay'ee kan na dhibee ijoolleen si'anaa fuula miicadha jettii jettani. Ijoolleen akkas jetti garuu fuulli miicamu fuulli dhiqamaa. Mee waa'ee fakkeenya sanaa nu kaasaa. Ijoolleen amma si'anaa macaafa dubbisanii irraa baranii yookiis warra isaanii biraa baranii baay'ee waan hin jirree fi afaan Ingilizii irraa eegu. Woosh jedhanii
dhiquudha inni silaati afaan Oromootti garuu isaanii fuula miiccannaa jiru miiccaa jiru. Miicuun uffata miicu malee fuula miiccan uffati immoo marmaramu miti isa marmaramu miicu malee fuula miiccan afaan Oromootti miicuu jechuun wanta marmaramu uffata dhiqachuu jechuun immoo dhanda dhiqachuudha sarfeesii waan tokko dhiquun qulleessuun wanta kana fakkaatu baay'eetu jiru kan namoonni afaan Amaaraarraas afaan Ingiliziirraas ijoolleen kan hiikanii ittiin dubbatanii ijoollee dubaatum ta'anii namootumti macaafa dubbisuu kanaan duran bariin jiranii akkasitti afaan Oromoo amma karaarraa goraa jira jedheen yaada wanta tokko ta'u. Amma fakkeenyaaf biyya keenya bitee jedhu bituu jechuun maal jechuudha? Kennuu fudhachuu. Inni tokkoon gurguraa inni kaaniin bitaa jechuudha miti. Horii kenniteetu bitta. Horii fudhatteetu gurgurta. Biyyi keenya namni horii fudhatee gurgure hin jiru namni horiitti gurgureessu hin jiru. Kanaaf gazzaasa jedhamurraa hiikame. Akka akkasii kana yoo ta'e afaan keenya iyyuu dogoggora baay'ee of keessaa qaba. Baay'ee qaba. Kana qajeelchuun immoo nurra jira jedhee yaadanii sirrii miti kuni. Kana kan fakkaatan baay'ee illee ani walitti qabeen illee jira. Egaa tarii yeroo qabata hin beeku malee nan hima booddee yeroon isaa gaafa ga'u yoo hin danda'eef malee akka kanatti afaan keenya waan baay'ee of keessaa qaba. Jecha tokkos immoo dhageera humna ittisa biyyaa jechuunis sirrii miti jettan. Humna ittisa biyyaa jechuunis sirrii miti jettan. Yeroo ittisuu jechuun adda eegumsa kan nu jennu ittisa makkalaakayaa isa jedhu irraatii kan makkalaakayaa jechuun afaan Amaaraati isa achumatti barree ittiin hojjenne gaariidha. Garuu kan keenya tika biyyaa eegumsa biyyaan biyya eenna. Amma midhaan yoo qottee jaldeessi qamaleen akka lindheefi eedda isa irraa eedda midhaan irraa eedda illee akka lindheef kanaaf diinni biyya keenya akka lindheef kan eegu eedduu biyyaati jarreen malee isa jarreen hiikan kana miti akkasitti. Kanaaf waan akka kanaa baay'ee waan akkana fakkaatu kun sirrii miti jedhani biyya keenya kan tissu kan irraa eegu wanta hamaa irraa eegu warra akkasiiti isaanii malee egaa ittisa isa jedhamu kana miti. Kitaabni kan biraas hin barreessitan immoo moggaasa maqaa Oromoodha. Namootatu maqaa moggaasuun isaanii seeraa ala ba'e moo maqaatu dhibe moo maqaa nama baay'ee qaba sun yoo waa'ee sana maal jettu? Maqaan eenyummaadhaan jedhani. Maqaan akkasumatti maqaanii moggaasutu hin ta'ini mucaan tokko yommuu dhalatu seenaa akkamii keessatti dhalatee warra akkamii keessatti dhalatee yeroo akkamii keessatti dhalatee kan jedhamu qabu duri. Ayyaana akkamii keessatti dhalatee jedhu amma fakkeenyaaf ayyaana jedhu namooti namni ayyaana saree dhalatee utuu qabuu qajeelaa namichi kun ayyaana inni itti dhalatee ayyaana sareetii jiru ayyaana kan jedhan jiru duri. Ayyaana akkasii keessa waan dhalateef utuma qabuu qajeelaa namni ayyaana saree dhalatee. Qaba garuu qajeeltuudha. Akka sareen hin qajeelchu waan ta'eef. Akka akkasiitti moggaafama malee maqaan calluma jedhee namni waan margetti moggaafatan miti. Waaqayyoon galateeffachuu barbaade galataa jedha. Yoo gammade gammadaa jedha. Waaq shumaa jedha waaqayyo tola shumeedha. Waaq jiraa jedha waaqayyo jiraadha. Waaq tola jedha waaqayyo tolaadha jedha. Wanta akkasii maqaa miidhagaa akkasii amantii jinillee kan walitti hidhamee jiru. Waaqayyoon kan ittiin galateeffannu kan akkasii jira. Kanaafi kan kana na kaasee kanaaf kan na kaasee ijoolleen keenya yommuu Wallaggaa dhufanii mana barumsaa lixuuf jedhanii maqaa isaanii kan geeddaratan jiru. Maqaa geeddaratan? Maqaa dhaloota isaanii yommuu waamanitti kolfu waan ta'eef maqaa kan biraatti maqaa Amaaraatti inni kaan Tasfaayee jedhe inni kaan Paawuloos jedhe inni kaan Phexros jedhe inni kaan Yoonaas jedhe inni kaan Gabra Maaloo jedhe
ittiin darbuudhaaf. Kuni eenyummaa isaa ganuudha. Eenyummaa ofii utuu hin ganiin namummaa keenya qabannee jiraachuudhaaf maqaan keenya eenyummaa keenya, maqaan keenya seenaa warra keenyaati, maqaan keenya seenaa biyya keenyaati iddoon itti dhaladheedha. Kanaafani walitti qabee maqaa akka kuma tokko walitti qabee caafee. Maqaa bineensonis baay'ee maqaa dhiiraa, maqaa kormaa, maqaa dhalaa adda baastanii tokko tokkoon faa keessu. Gafarsi kormaan maal jedhama? Gafarsi kormaanii yadii jedhama. Yadii. Dhalaan immoo koromtoo jedhama. Yommuu geeraran iyyuu koromtoon isa kormaa yadiin isa dhalaadha. Mucaan balbaluu anuun isa qalaadha. Yeroo geeraran iyyuu. Kanaaf amma kana namni mana barumsaatti kana baruu hin danda'u beeku. Dhaloonni ammaa kuni waan kanaan beekani. Arbii hoo mee waa'ee arbaas baruun barbaada? Arbii gaanii arbii guddaan maqaan isaa addaan dhoolbee jedhama. Arbii guddaan? Arbii kormaan dhoolbee jechuun guddaadha. Nama guddaadhaan iyyuu maqaan dhoolbee jira afaan Oromootti. Namumtiyyuu? Nama guddaa waan ta'eef nafsaa guddaa waan ta'eef dhoolbee jedhu. Dhalaan immoo adda kan isaa maqaan isaa isas immoo maqaa Oromootiin Oromoon kan ittiin moggaafatee jira. Isa kana hundumaa walitti qabdee yoo ilaalte maqaan jiru hundinuu dhalaaf kormaan jira. Hanga farsaatu hin ta'in kan arbaa duwwaa utuu hin ta'in kan bineensa garaagaraa sun. Kan hundumaayyuu jira. Kan horiis akkasuma jira. Amma saawwa yoo jettu saawwi guutummaatti saawwa. Dhaltiin jirti. Jabbiin jirti. Kormii jira. Dibichi jira. Goromsi jira. Sangaan jira. Wanti garaagaraa tarreedhaan hin jira. Kana hundumaa maqaa kana irraanfachuun hin ta'u kan jedhamu yaade. Baay'ee gaarii. Inni kan biraan immoo kitaabni keessan baay'ee kan namatti tolu kitaabota keessan keessa mammaaksa Oromoo kan jedhus jira. Mammaaksas baay'ee jaallattu fakkaata. Mammaaksi Oromoo barumsa guddaa namaa kenna jedhee yaadani. Mammaaksi dubbii dheeraa gabaasuu danda'a. Dubbii baay'iftee isa naannistee haasoftu dhiiftee maasansuma takkaa kutuu dandeessa. Gabaasanii fakkeenyaaf yoo waa jedhame maala. Kutuu dandeessa. Fakkeenyaaf harki dabaree wal dhiqaa jetta. Maal jechuudha kuni haasaa baay'ee isarratti haasa'uu hin dandeessa. Yooti na gargaarte anis si gargaara jechuudha. Harki dabaree wal dhiqachuu yoo ati waan tokko goote malee akkasumatti callumattee jiraachuu hin dandeessu kophaa kee jechuudha. Kana kan fakkaatan egaa maali fakkeenyi mammaaksa afaan Oromoodha wanta baay'ee nama gammachiisu baay'ee nama dafee waa namaa galchu nama hubachiisu ta'uusaa karaa garaa atis tarii argiteetta ta'a. Baay'een beekanis. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya luba Dooktar Tasgaraa Hirphoo wajjin haasaa bareedaa gochaa irra akkasiin jaallattan abdii guddaan qaba. Lubi Dooktar Tasgaraa Hirphoo macaafa qulqulluu hiikuu gara qubeelaatiinitti akka inni barreeffamu soofti koppiidhaan bilbila keenya irraa akka inni gahu dijitaalaayiz akka inni ta'u har'a hardi qophii isaa akka nuun baannuuf nama umurii isaanii guutuu kennanidha. Isa kana qofaammoo otoo hin taane akkuma amma maqaadhaa turre kitaabota kan biraas kan literaaturii Oromoo keessatti gumaacha guddaa qaban kitaabota baay'ee barreessanii gabaarra jira. Namoonni kitaabota kan argachuu barbaadan immoo waldaa macaafa qulqulluu Oromoo yoo qunnamtan naannoo Gullalleetti argama waajjirri isaanii isaan bira argachuu dandeessu isiniin jenna. Gara xumuraattan fidagaa wantoota tokko kaasee. Egaa Oromummaa keessan baay'ee jaallattu mee waa'ee isaatiin nutti himaa? Oromummaa koonan jaalladha jechuun namummaadha Oromummaan. Anamma
waa'ee kanaa waan tokko uumamii qabu. Oromoodhaa kanaa kan jedhamu Oromoonis namuma akkuma warra kaaniiti qixa warra kaaniiti waan ta'eef wanti minda haa isa jedhamu kana takkaa dhagaye natti hin dhaga'amne. Biyya Jarmanii yommuu dhagayu namoonni tokko gaa nama gurraacha jedhan yoo dubbatanii baay'een deebii gaariin kennaaf. Deebii gaariin kennaaf. Saalumaaf iyyuu. Kun bifa waaqayyoo namaa kennamu gurbaan tokko maaliif ati harka kee hin dhiqattu maaliif utuu hin dhiqatin kaatee naan jedhe. Akkasumatti gurraacha ta'uu isaalee dhiqadheeraan jedheen. Lakki saamunaadhaan dhiqadhu jedhe. Saamunaadhaanis dhiqadheedha. Mba'u kunii jedheen. Booddee ala ba'een makiina sadiitu dhaabata. Makiinaan sadan dhaabatu kunii tokko adiidha. Tokko magaalaa tokko gurraacha. Makiinaan sun immoo Volkswagen. Ilaali makiinaa kanaan jedheen. Makiinaan sadan kun bifa sadii qabuun jedheen. Mootoriin isaa tokkicha. Mootoriin tokkicha. Ani bifa kan biraan qaba. Ati bifa kan biraa qabda. Inni nu keessa jiru tokko jedhee mucaa kanatti dubbatu mucaa waggaa 5. Gaafa barsiisaa ta'u dhufee barsiisaa sirraan argadhee deebi'ee dhufee akkasitti natti hime mucaan kun. Warra akkasii nu gaafatanii fi eenyummaa koo akkasittiin itti mul'isaa ture nama gadi miti qixuma sana. Kanaaf nama kamiyyuu qixxeedha malee nama kamii gadi. Nama gadi miti nama ol miti qixuma sana. Mootoriin inni nu keessa jiru inni waaqayyo nu keessa kaa'e tokkicha. Galatasaa. Kan jedhu akkasitti nu hubachiisuu yaale. Inni kan biraan egaa kan namoonni baay'een hin dhageenye anis kanan baruu barbaadume dargaggummaa keessanitti akkam turtanime seenaa jaalalaa keessanii yoo nutti himtanii hin danda'ama? Seenaa jaalalaa jechuun akkamitti akka fuutanii haadha warraa keessanii wajjin akkamitti akka wal bartanii? Ani yeroo mana barumsaa fixee luba ta'e akkuma warra kaanii fuudhee biyyatti waldaa keessatti waldaa hojjechuu barbaadeen ture. Umman hojii jalqabuu ani yeroo sana nama waggaa 24ti. Akkuma hojii jalqabeen ala ba'ee akkan barumsaa dabaladhuu fi na waaman. Na waamnaan isa duukaa fiige. Achi yommuu deebi'u immoo ammas hojii guddaa humna koo gararraa waldaa 17 geggeessanii natti kennani. Ammas isuma duukaa bu'e. Waggaa 2 yommuu isa hojjedhu immoo biyya alaa dhaqee achitti barumsa biyya Jarmaniitti dabaladhuudhaan. Kanaaf isa achuma lafa kaa'een waa'ee fuudhaaf heerumaa lafa kaa'een barumsa sana duukaa fiige. Egaa biyya alaatti afaan Jarmanii baranii afaan Jarmaniitiin afaan Laatinii baranii afaan Ibraayistii baranii afaan Giriikii baranii akkuma barumsa biyya sanaa gaarii akka biyya Ameerikaa miti baay'ee cimaadha. Kana hundumaa baruun baay'ee ulfaataadha. Kana bukkeetti waa'ee dubartii waa'ee fuudhaaf heerumaa yaadu takkaadhuma hin danda'amne. Yoon yaalayyuu eegaanii mucaanuma anaa wajjin jiraachuu dandeessu. Namuma anaa wajjin hojjechuu dandeessu akkasii argachuudhaaf si'a tokko na yaadan ture. Yaadeenis ture kun immoo karaan qaban hin hojjenne. Akkan yaadetti hin hojjenne. Isa achuma lafa kaa'een egaa barumsa koo raawwadhee akkan raawwadheen warra na gargaaruutti nagaa dhaamuuf yommuu dhufu dubartii akkuma koo barattee barumsa ishee barumsa waaqeffannaa barattee fixxee hojii jalqabdee argeen ture. Nan arge malee waa'ee fuudhaaf heerumaas waa'een tokko ariitiidhaan biyyatti galuudhaaf ture. Achiitii galeen egaa asii hojii honguu jalqabu caaffataa walii caafuudhaan hojiidhaan wal barre. Achuma jirti biyya Jarmanii? Biyya Jarmanii isheen biyya Jarmanii jettan biyya kanan jira waraqata caafuu walii caafuudhaan wal barree waliin utuma walii caafnuuti umarratti waliin jireenya ijaarrannaa jenne akkasitti wal barree jireenya
ijaarrachuudhaaf egaa achi dhaqeen achitti wal fuune. Biyya Jarmanii dhattanii. Isheen si'a tokko dhuftee addana biyya kana laaltee asitti wal naqannee biyya kana jaallattee haa ta'u jettee achi dhaqeen achitti wal fuune egaa. Kanaaf haati manaa keessan faranjiidha. Jarmaniidha isheen. Lammii Jarmaniiti. Lammii Jarmanii. Akka waa'ee keessan dhageetti yeroo shan cidhi isaanii qophaa'ee naan jedhani waa'ee sanatti yeroo shan iddoo garaagaraatti cidhi isaanii qophaa'ee jedhani. Biyya sanatti si'a tokko warri isaanii cidha nu qopheessanii turanii yeroo sana namni biyya keenyaa hin turre nama sadii caalaan jiran kan irratti hirmaatanii. Namni biyya kana. Warri barumsaaf iddoo sana jiranii. Egaa kun akka biyya keenyaatti baay'ee laafaadha wanti biyyi keenya akkasii inoo isaa. Haa ta'u garuu akkuma wal fuuneen immoo addana dhufnee yommuu Finfinnee dhufnu firoonni koo warri jiran hundinuu lubi guddinaa tumsaa maatiinsaa haati warraa isaanii namoota kan biraa wajjin nyaata guddaa qopheessanii cidha guddaa qopheessanii pirezidaantii maqaan Yesuus waamanii mikittil pirezidaantii hundumaa waamaniitu asitti cidha guddaa nu godhanii ayyaaneffannee maqaan Yesuus warra maqaan Yesuus hundumaa gurguddoota waamanii. Cidha kan biraa lammaffaa. Lammaffaa asitti Louis Harms hosteelii keessatti godhanne. Kana raawwannee yommuu godaadhaan boojjiin yommuu geenyu immoo cidha sadaffaa achitti immoo nu qopheessanii nu eegan. Kan immoo achitti ayyaaneffannee yommuu raawwannu inni kun egaanii hojjetoota waldaa luboota jiru. Isaan wajjin raawwannee ayyaaneffannee faarfannaadhaan egaa horiin qalamee nyaanni qopheeffamee kanaan raawwanne jennee yommuu teenyu ollaan immoo jira. Qobaatti. Ollaan naannoo keenya jiru immoo akkamitti akkasitti dhiibnare. Isaan immoo. Ammas immoo horii qallee ollaa waamnee daadhii qopheessinee egaa arfaffaadha kun. Arfaffaadha. Arfaffaa ayyaaneffanne. Obboleessi koo obboloonni koo immoo sadii jiru. Isaan immoo iddootti dhalatte keessatti firoota keessatti dhalatte keessatti ayyaana guddaa qopheessinee sangoota qallee hundumaa qopheessinee achi dhoofta maleedhaan. Amma immoo jedhan inni gaasa dhumaatii maalaat fuuttaree daashii ijaaranii iddoo beekaa yaa'anii farsoon daadhiin sangoonni qalamanii. Isa dhumaa kun hojjetti kormee iddoon itti dhalatte iddoon itti dura macaafa qulqulluu dubbisuu bare. Iddoo sanatti iddoo shanaffaa cidha keenya ayyaaneffannee akkasitti shannoo nuuf ta'e jechuudha. Kun yoo ta'u hammam dinqifatu turan haati warraa keessan lammaffaa immoo adiidha namnis isaan ilaaluu yaa'a ture jechuudha. Haati warraa keessanii hin dinqifannee kana hundumaa. Baay'ee dinqifatte keessatti isa namni foon dheedhii nyaatu. Haaraatti ta'e. Baay'ee dinqifatte isheen ofii foon bakka jedhamu yoo nyaattu garuu keessatti foon dheedhii nyaachuun. Baay'ee dinqii dhagaa uffatuma biyya keenyaa kana uffattee isheenuma wajjin namoota nagaa gaafannee. Namoonni garuu baay'ee hin gammadanii hin dinqifatanis arganiis hin beekanii nama biyya kana malee dinqifachuun iddoo hundumaatti baay'ee nama dinqaa. Akkitti namoonni taa'anii akkitti namoonni haasa'anii akkitti namoonni wal lixanii gabbaan hundinuu adda. Adda isheedha. Adda waan ta'eef dinqifatteetti baay'ee. Achi booddee immoo ijoollee keessan lamaanuu achumatti godhataniidhaan Lixa Wallaggaatti yeroo pirezidaantii turtanii. Ijoolleen keenya lamaan Ayiratti dhalatan. Hospitaala Ayiraa keessatti dhalatan. Inni hangafii 1975tti dhalate achitti yeroo sana gaali biyyootni kun yeroo sana jalqabee keessa jira. Waggaa tokko walakkaa booddee immoo intalli keenyas achitti dhalatte egaa dhiira tokkoof durbi tokko achitti dhalatanii boojjiitti cuuphamanii cuuphaan isaanii boojjiitti barumsa arbaata qulqulluu immoo Roomaasboorgitti argatanii. Achitti baratanii sammuu. Achitti baratanii tarreedhaan egaa akkasitti adeemne egaa karaa irra deemaa jirra jechuudha karaa jirra.
haadha warraa keessanitti hin cimnee jireenyi hawaasaa suni achi dhaqanii achitti jireenya haaraa baruun Awurooppaadhaa dhufanii ittiin ulfaanne? Itti ulfaateera beekamaadha. Garuu isheen bara Hitileer keessa dhalatte. Warri isaanii bara rakkinaa keessa turani. Yommuu waggaa 5 taate Hitileer jalaa baqachuudhaa fi lola warra Raashaa jalaa baqachuudhaa fi Berliiniitti ba'anii Hamburgiin dhufani. Rakkina kana hundumaa tarreedhaan beekti. Macaafa sana koo keessattis caafteetti. Rakkina attamitti mana attamii keessa akka ta'anii, iddoo attamii keessa akka bulanii, qorra keessa nyaata, uffata, wanta rakkina jedhamu hundumaa bara sana keessa warri isaanii amma ala ba'anii waan tokko barbaadanii sassaabanii dinicha alaa fuudhanii nyaachisaniitti. Alaa sassaabanii nyaachisanii amma kanaatti waan beektuu fi rakkina waan kuuftee beektuu fi dandeessi malee rakkinni dhibee miti. Rakkinni dhibee miti. Fakkeenyaaf namni biyya keenyaa gaanii telefooniin hin jiru waan tokko hin jiru adeemee mana karaa fagoo adeemee dhufa. Callumadee dhufa. Yommuu inni dhufee taa'u akka biyya keenyaatti nagaa gaafattee buna danfiftee nyaachiftee obaaftee raffifta. Kun gaanii salphaan turre. Salphaan turre. Gaanii ulfaataa. Kana baruun. Kana baruun iddoonis hin jiru yeroos hin jiru naannoo dhaabbattee waa bittee kennuufiinis hin jiru isuma ofii bitatte keessaati jechuudha wanta isuma ofii qopheeffatte keessaati waan dandeessu waan argite waliin nyaattee iddoo bultii qopheessitee waan waa dandeessu goota. Kan akkasii gaanii hin jiru biyya sanaadha. Amsaa deemaa bilbilee gaafa akkasiin dhufaa yeroo akkasiin dhufaa jira. Kun hin jiru biyya kana keessa. Hin jiru. Hin jiru. Ammayyuu rakkin akkasii jiran. Ammallee gaafa bal'ataa jira teeknooloojiin baadiyyaa ammayyuu bilbilli galee namni walitti hima. Dursee dhaamsa dhaama. Walitti siin bilbila amman hojjeta bilbilli. Egaa isaan afaan Oromoo baraniiru ati warraa keessan. Iyyee akkuma dhufteeniiti afaan Oromoo baruun sirra jira. Innaan isheen baay'ee gammaddee afaan Oromoo iddoon itti baran tokko jira addana. Addana dhuftee waggaa tokko afaan kana barte. Afaan kana yeroo bartu gabarrisaa baay'ee rakkoodha. Addana kaatee makkanniisa dhaquun achi deddeebi'uun yeroo abiyooti yeroo rakkinaa sana keessa afaanicha gaarii gootee barteetti. Hin dhageessi gaarii gootee. Hin dubbattis. Dubbachuu baay'ee yeroo dheeraan arganne qaba. Achiin turre malee baratteetti sa'u. Isin afaan meeqa dandeessu amma? Afaan baay'een bare afaan ittiin hojjedhu afaan ittiin yeroon makkanniisa tures haasa'u afaan 3 jechuun nan danda'a. Warra afaan Amaarinyaa beekan ijjini Amaarinyaa arma caccabsaa. Afaan Oromoo immoo Oromoota ijjini. Itti dhalattanisa. Afaan Ingilizii immoo Ingilizii warra wajjin barsiifnu wajjini. Afaan Jarmanii immoo warra Jarmaanota ijjini. Afaan kana hundumaa egaa amma danda'ametti kanuma keessan jiraachaa ture. Afaan Ibraayistii, afaan Arabaa kana yaaltaniittu? Afaan Arabaa tun ta'anii Ibraayistii baradheera. Giriikis akkasuma Laatiiniis isa gaa Jarmaniittan bare. Yeroon teoloogii baruudhaaf jedhee barumsa waaqeffannaa yeroo sana inni baay'ee barbaachisaadha. Macaafota durii dubbisuudhaa fi qoramsa keessas jira waan ta'eef isa baruutu yeroo koo fudhate yeroo dheeraa na fudhate waggaa 3 na fudhate. Dhaloonni har'a jiru tajaajiltoonni har'a jiran hamilee akkamii qabame jireenyaaf tajaajilaaf erga dhuftanii waan taajjabdan maaltu jira? Akkan beekutti tokkummaan waan jiru natti hin fakkaatu. Tokkummaan dubbii salphaa miti. Dhibeen tokko irra ga'u sakaan irra ga'uu hin danda'a. Tokkummaan immoo ba'aa walii baachuu ta'a. Ba'aa waldaas walii wajjin baachuu ta'a.
faffaca'uutu jira akka nuyi dhaga'utti. Faffaca'ee hundumtuu karaa isaarraa yoo hojjete kun hojii waldaa wajjin waliin fudhatu. Waan ta'eef duraan yommuu hojjechaa ture ministeeriyum kan jedhamu qabna. Ministeeriyum jechuun warri hojii kana hojjetanii yerootti wal ga'anii gammachuu jiru walitti himanii, gadda jiru walitti himanii, rakkina jiru waliin kaasaa barbaadan ture. Kun jiraa jedhee yommuu gaafadhu waan jiru natti fakkaatu. Kun jiru taanaan immoo hundumtuu inni rakkatus kophaa rakkata. Inni gammadus kophaa gammada. Inni hiikaasaa wallaalus kophaanuma isaati. Kun immoo jiru waldaa keessatti miidhama guddaa fida. Karaa irra deemuun, karaa kophaa irra deemuun, karaa tokkorraa yaada tokkoon, akeeka tokkoon yoo adeeman wayyaa. Kun egaa akkamitti akka walitti suphamu akka walitti dhufu ani hin beeku malee kun jira jedhee namoonni baay'een akkasitti dubbatu hin jiru jedhu. Kun garuu jiraachuu qaba jedhee yaada. Haa ta'u egaa baay'ee yeroo gaarii isinii wajjin dabarsinee tarii darbaa madheerataa laata jedhee sodaadhe malee waan baay'ee isinii kaasuun hawwaa waan baay'ee isin gaafachuun barbaada. Garuu akka abbaatti, akka lubaatti, akka namaa waan baay'ee dabarsee mootummaa Waaqayyoo keessatti qooda guddaa qabutti gorsa maalii nuu qabdu mee dhaloota kanaaf? Gorsa nan qabu tokkoffaan dhaabbata hin qabnu turre duri. Dhaabbatuma kan keenya jennee ilaallee bullu, ilaallee tiffannu. Dhaabbata macaafa qulqulluu kana dhaabbata tokkoffaadha, dhaabbata cimaadha jedheen yaadan. Oromoo hundumaaf hojjetaa jedheen yaada. Oromoo irra darbee warra kaaniif hin hojjetaa jedheen yaada. Isa kana dhaloonni ammaa kun dhaloonni teknikiidhaan ol ka'ee guddatee qabeenyaanis guddate kun kana harka isaa keessa galfachuutu irra jira. Kan kooti jechuun irra jira. Isuma kana immoo gurmuudhaan hojii hirmaatee yoo hojjete malee akkasumatti miti. Hojii nama tokkotu hojjete miti hojii waldaadha. Hojii waldaa kanaa waldaa macaafa qulqulluu amala biyya keenyaa keessatti namni tokko yommuu hojjetu namni kudhan dhaabatee ilaala. Amala akkasii kana dhiibne dafa hojiin hir'atutti hir'uu sana guutuudhaaf hundumtu qophaa'utu irra jira. Dhaloonni ammaa immoo isa kan keenya caalaa carraa guddaa qaba kana hojjechuudhaaf. Iddoo tokko taa'ee iddoo kan biraatti hojjechuu danda'a waan ta'eef dhaloonni ammaa kun kanatti dammaquu qaba jedha. Mana sagadaa dhannee sagannee faarfannee lallabnee hojjechuun adda kun gaariidha. Amantiin keenya kanuma qofaa yoo ta'e garuu afaan duwwaadha. Jireenyaan mul'isuun dura jira kan jedhuun dhaloota kana gorsa. Jireenyi keessan jireenya amantiiti moo qabeenyuma tuullannee ittiin guddannee jiraanna jechuudha. Qabeenyi keenya waan darbanus gaaf tokkoon sokkina. Jireenya san dabarre kana attamitti dabarsinee immoo dhaloota dhufuutti kenninaa kan jedhu dhaloonni kun kanarratti yaaduu qaba. Dhaloonni amma jiru kun sammuunsaa maaliin guddata? Sammuu akkamiitiin guddatee biyya kana biyya godha, biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya tokkummaa, biyya misoomaa gochuu kan danda'u dhaloota nu booddee dhufuudha. Inni ammaa kun hundee maalii kaa'ee fi darbaa kan jedhamu yaada. Kan irratti utuu yaadamee baay'ee gaarii natti fakkaata. Biyyi keenya biyya kiristaanaa jedhama. Kiristaanni akka ilaalamutti akka persentii 70 illee ta'a walumatti guutummaadhumatti maqaa Kiristoos kan waammatu. Maqaa Kiristoos kan waammatu kun egaan Waaqayyo tokkichatti amana. Waaqayyo kun isa kamiin itti amanu kuni yommuu namni nama ajjeesu cal jennee teenyu yommuu namni du'u kan itti gammannu immoo kan boonyuudha. Yesuus Yerusaalemiif hin boo'e, Alaazaariif hin boo'e. Maaliif boo'e Yesuus? Miidhaguma ishee ilaalee
waan isheen qabdu hundinuu carraa ishee jala darbeera. Garuu miidhagduudha. Miidhagamuu ishee duwwaatti amante malee qajeelummaan keessa hin jiru. Biyya qajeelummaan keessa jiru hojjechuudhaaf dhaabuudhaaf dhaloonni ammaa carraa qaba. Carraa kanatti dhimma bahu ta'ee isuma arga duukaa fiiga yoo ta'ee isuma mul'atu duukaa fiiga yoo ta'ee carraan kun hin darba waan ta'eef dammaqaan jedha. Baay'ee eebbifamaa egaa nama baay'eetu isin dhaggeeffata. Namoonni kun immoo baay'een isaanii isin jaallatu isin dhaga'u gorsa keessan kanas galmaan ga'u jedhee tan abdii guddaa qaba. Utuun kanatti dabalee dubbadhee yaada kana kaasee waan jettan qabdu waan ani isin gaafadheen ala waan dubbachuu barbaaddan yoo qabaattan. Yaada kanatti dabaluu hin qabu isuma namaa jedhee kanaatu hubatameen hawwa utuu dammaqee jiraatee isa barreessa afaaniin dubbannu kana hojiidhaan mul'ifneen jedhan. Hojiidhaan hin mul'atu taanaanii maal jedha Macaafni Qulqulluun yaa gooftaa kan jedhu mootummaa Waaqayyootti kan galu miti. Jaalala Waaqayyoo isaa waaqarra jiru kan hojjetu malee kan jedhu. Jaalala Waaqayyoo hojjechuudha. Jaalala Waaqayyoo hojjechuudhaan amantiin mul'ata malee akkasumatti amanaadha ofiin jechuudhaan miti. Kanaaf isa kana yaadatti qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Fakkaatina biyya lafaa kanaa jedha. Roobee boqonnaa 12 yoo ilaalte irra yoo ilaalte of diddiiraa jedha. Ofii keenya of diddiirre malee waanuma jiru waanuma dhufe kan hundumaa fakkaanna yoo jenne isuma duukaa ofiinne gara itti adeemu badiisatti achi adeemaa jirra yoo ta'e isa kanarraa of deebisuudhaa fi of diddiiruu barbaachisaa. Of diddiiruun immoo yoo gad teenyee suuta jennee Macaafa Qulqulluu kana ilaallee inni hojjedhuuf inni jiraadhu kun wal duukaa adeema. Jireenyi koo fi amantiin koo inni afaaniin dubbadhuuf inni hojiidhaan hojjedhu jennee yoo ilaallee of madaaluu nu barbaachisa. Madaalii ittiin of safarru Macaafni Qulqulluun nuu kenneera. Isatti deemuu barbaachisaa jedha. Macaafa Qulqulluutti deemnee ilaaluu nu barbaachisaa. Kana kanan dhaabu. Egaa baay'ee fayyaa ta'a yeroo tunu daangessan malee akkuma sila jedhe waan baay'ee isin gaafachuu isinii wajjin dubbachuu barbaada. Eeyyamtanii addana lafa isaan buufatan jiran feetan isaanii wajjin yeroo dabarsee tola jettanii yeroo keessan naa qooduu keessanii fi maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiin guddaa godheen isin galateeffadha qeesii ko. Galatoomii Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen. Yeroo jireenya kee Waaqayyo haa eebbisu. Ameen. Eebbifame. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya har'a stuudiyoo Budduuseetii ba'ee lafa isaan buufatanii jiran haala isaan keessa jiranitti akkuma bifa kana fakkaatuun isaanii wajjin luba Dooktar Tasgaraa Hirphoo nama dinqii nama guddaa nama Waaqayyo nuuf kenne Waaqayyo umurii dabaleef nama lafa guuran biyya Jarmaniitii yeroo isaan boqonnaadhaaf magaalaa Finfinnee dhufanitti haasaa bareedaa walii wajjin qabaanne yoo Waaqayyo nu gargaare waa'ee isaanii ani kana duwwaadhaan xumuruu hin barbaadu sagantaa kan biraatiinis deebi'ee akka dhufu waadaan isiniif gala. Nu daawwachuu keessaniif nu wajjin turuu keessaniif galata guddaa qabdu. Kanarraa kan hafe kanneen nu jajjabeessuu barbaadan nu wajjin hojjechuu barbaadan sagantaa kanarratti beeksisa akkasiniif hojjennu barbaadan bilbilli keenya asirra jira. Nu bilbilaa nu tumsaa nu jajjabeessaa sagantaa kana namootaaf qoodaa isiniin jenna yeroon keessan hafe hundumtuu eebbifamaa haa ta'u. Nagaan tura.